جوارين تكشو جوارين فارسو ده تكشو أبسي هالشما هركفوني تالتم توتا فخبجم توتا إلمان الرمو مرة هند خيسنو أكب نجاجرتو بقى نجاتهاتن بقى نجاجراتن إسنين جتة أران استقويسي وان اللي بيكو إنو ما تترساسا هدو اللي بيكو إنو ما تترساسا أما ولا لو تكو كبير في آسينين قدياسا قرنا لكيسا هالشما هركفوني جالتم توتا كبجم توتا إلمان الرمو هند خيسن بكو ما جرتنو نجاف جالل سلامتان كو كان onne rabur kaisina ka kabujacha cinno shi wae onani sini odesa biltigna jachun ona maltu keessa ciisa usuma tee keessa ciisaniyu bokkaan dhufe nama yaasa bokkaan guddaa yorobu bubbe isa waliin eenyutu dandee ciisa biltigna jachun onanni hibaayye isa dhimmisa biltignan darsasa gurrachuuf kuno sassabatara eenyu waliin qixxaataa biltiginaadhaa waliin obbo Jawaar fakkaata leenci dirree gootaa kan ta'e abbaa Oromoota Jawaar jechuun anaa Jawaar jechuun si Oromoota meeqa jaallata hundi isaaniiyyuu jaallata Jawaar jechuun deeggartoota qabaa deeggartoonni isaa miliyoonota Abiy jechuun abbaa shintibeetota isinni duruu kan dhufee ganda abbaa garoorraayi warri abbaa garoo durumaayyuu beeknaa akkuma isaan beeknu tasumaayyuu beekan isaa waa'ee nyaataa malee inuma nyaatu inuma udaanu bakka isaan geessaniyyuu beeknu kan dura nutti kaasee maaster pilaanii jedhee obbo Muktaar Kadirii hiddi isaanii tokkuma jarri hundumaanu waaqni tokko nu haa taasisu Oromoo jechaa dhufee obbo Abiy Ahmedis biltiginnaa jedhee osoo hin ta'in OPDUma keessaa leenca ta'ee as ba'ee yeruma xiqqootti hanni dammaraalan jeet sadammarii kanaan dhufee biyya waliin dee darsaa fuftu wayii ayyoomin isa see Abiy jechuun duraan an doktara dhugaase isa jala fiigee isa jala boo'ee ani baay'een gadadee ani baay'een goo'ee Abiy jechuu baranii abbaa kootan see obbo Abiy Ahmed jechuun lakkaa uwwata lama na farshooti ayyoomin waa kana see wallaahi Abiyyaati amaarri si hafeetu والله أبي أمتى أمار زيافته برابر أنغوري فرشوا برميلاني أمار أولين تاي أشمت جبري أتي أجاوانا ماتي ديغنا مات دوغدا أبي جاتون درسا أورومو في رابرا أورومو كوفاميتي سوا شبلمي هندوما يو أبي ولين ديرا أدى سناشيتو بربري هدو سوكارا أدى سناشي موتو كاريا فوتي مني شاتي سويتي أبابي أمدين باي في سارتي obbo Abiyyiin of wallaalanii baay'ee tasadhamaanii Abiy Ahmed awwaa kana see duratti nama goota se'a innaa Eertiraa dhaqee achiin Sudaanis ba'ee biyyoota addunyaa maraa nagaya buusa jee an Abiyyiin farsee footoo isaallee posti godhee amma maalan godhaa harka koofirraan muru amma maalan godhaa arraba koofirraan jiru Abiyyi faaruu isaa hedduudhaan isa faarsee abina awwaa kana see namticha afaan bokulee nama uumaan beekne kan faarorraa tolfame kan waaqni illee isa nuumin ammanatti fakkaataa obbo Abiyyiin ilaalu ayyoom nama kanaas biltiginnaa jechuun darsaa akkanaati ofirraa baraadha walillaa biltiginnaan duraanuu walillaaqiidha barbaree fi biyyee diimtuu kan walitti dhaqamee waliin nyaatatti hojjetamee garaa namatti gastriik namatti kaasa yaanni obbo Abiyyi hundummaan isaatuu sammuu namaa gubee nama baay'ee aarsee Abiy Ahmed jechuun ona akkana kana Oromoo quba gabaadhaa takkallee hin dagatina obbo Abiy irratti waa hedduu qopheessee borus isiniifan dhufa na quba gabaadhaa naas hin dagatina ani isinuman jira ani kan irraa isinii dabarsuu magaalaa Tarsaasirraayi ani wanni isinirraa dhufee kana isinii tarsaasuuf obbo Abiy jechuun an nama akkanaan seene duratti jaalala isaa onneen kooyyuu baay'ee na dhodhowe na Jawaar illee nas baanii bilisoomne irra jedhanii obbo Abiyyiin faarsanii uti dhugaa seene leenca goota biyyaa fakki abbaa kuma addunyaan iyyuu nurraa fudhatti jennee shakkinee kaane addunyaa dhiisitti naannoo nu diddeerti amma